Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya waa'ee naannoo Tigraay ilaalchisuun waan simbiraan geenyu qabna hanga dhumaatti nu hordofaa. Waldhabdeen naannoo Tigraayitti mudatee hammachaa dhufeera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetachoo Raddaatiin durfamu yeroo ammaa waldhabdee gareewwan adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi bulchiinsa yeroo jidduutti hammaataa dhufe kanatti mootummaan federaala gidduu akka seenu gaafate. Gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliitiin durfamu waamicha obbo Geetachoo Raddaa mootummaan federaalaa haala naannichaa keessaa akka galuuf gaafate balaaleffateera. የመጀመሪያ የተነሳው ከፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ነው። ፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ያቀረብነው ፎርማል ጥያቄ የለም። mootummaan federaalaa gama isaatiin waldhabdee naannoo Tigraay jidduu ni seena moo hin seenu kan jedhu akkuma gaaffii ta'ettis itti fufeera. Bulchiinsi yeroo naannichaa qondaaltonni waraanaa Tigraay kanneen sadarkaa olaanaa irratti argaman naannicha diiguu garee xiqqaa keessatti deebisanii aangoo cimsachuuf fonqolcha ifa ta'e qindeessaa jiru jechuun himata. Dabalataanis gochoonni kunneen waliigaltee Piriitooriyaa waliigaltee nagaa sadaasa bara 2022 waraana Tigraayitti waggaa lamaaf gaggeeffame xumuruuf mallattoo kan cabsu ta'uu himati. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetachoo Raddaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay jidduu akka seenu dabalatee deeggarsa kamuu gochuudhaaf sababii gahaa qaba jechuun dubbatan. Obbo Geetachoon kana kan dubbatan haasaa TV naannichaa irratti haala yeroo naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisuun wayita dubbatanitti. Obbo Geetachoon ibsaa afaan Ingiliziitiin kennaniin qaama waliigaltee Piriitooriyaa kana kan ta'an mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa haalli naannoo Tigraay gadi bu'aa dhufuu fi diigamuun waliigaltee Piriitooriyaa balaa olaanaa hordofsiisuu malu hubannoo keessa galchuu qabaatu jedhan. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay kun barreeffama kaleessa galgala karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin barreessanii tarkaanfiin jajjabummaan guutame kun osoo gara waraana badii uummata Tigraay irratti gaggeeffamutti hin darbin dura qaamolee waliigaltee Piriitooriyaa keessaa gahee qaban akka mormaniif gaafataniiru. Gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu waamicha obbo Geetachoo Raddaa kana mootummaan federaalaa haala naannicha keessa akka galuuf gaafate balaaleffateera. Tibbana magaalaa Maqaleetti humnoonni TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamu dhukaasa kan banan ta'uu gabaafamaa tureera. Namoonni nagaas miidhamaniiru. Kantiibaa magaalaa naannichaa tokkoo fi kaabinootas to'achuun ibsameera. Hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha odeeffannoo dabalataa waqtaa fi haqa qabeessaaf YouTube keenya subscribe, like, share gochuun hin dagatiin dhaamsa keenya horaa bulaa deebana.